Seebaatii Ramadan diini wal jaalatanii hawalloon dhiyeessoo gaafatan. Allahu Allahu Rabbi yaa samadu. Allahu Allahu Rabbi yaa samadu. Nageessi har'aanii ta'oo caqoomnaanii. Alhamdulillahi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkam jirtan hordoftoota keenyaa kunnoo har'aan tana keessummaa dargaggeessa tokko wajjiniin jira. Dargaggeessi kun gaa Taajuu Ahmad Jaama asuma Dirreedawaatti dhalatee kan guddate barataa kutaa sagalii qaroo dhabeessa nashiidaa dandeettii ajaa'ibaatii qabaa walaloo barreessaa jadaleefiif qopheeffata. Har'aan tana as dippoo biiroo teenya dhufeetiin wajji wal baruu barbaade mee maal fidee dhufee Taajuun eenyu waan gabaabduu takka turtii hojjetaa isla. Salaamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bagattiin si geegaa Ramadaana. Baga wal maamudee. Har'a Ramadaana guyyaa lammaffaarratti argamne. Akkami sommalee? Bareeda garuu ishoo nama dadhabsiisa malee Khalifa. Khalifa amma mudannoo kan inni qabu Khalifa. Dadhabina ragaan keeda akkuma furatti magriba. Hirriba kutee walaa shaayii walaa taraawii si odeessi. Zaajaa fi wayittiin oguun zaa laalu ni fiiga jeebatatti kun zaa shan deekaa 56. Har'a kamiin ta'e jettuun qaamni jigintaana. Guyyaa duraati owwaas jira kalee. Qaamni bakka 8 ta'e bakka 4. Mee Taajuu har'aan tanas nu bira dhufteeti jirtaa. Daawwattoota keenyaaf mee if nu beeksisi Taajuun eenyu maal dandeehaa nama akkamii if nu beeksime. Hayyee an Taajuu Ahmadiin Jaama kan inni dhufe asuma Dirreedhaan Maqqubaa Kaambii Booranii kutaa 9ffaan barata afaan Oromoo akkasumas ogummaan barataa qofaa miti wanta wajjin danda'a nashiidaas wantoota garaagaraas odeeffannoo gaazexeessummaas ogummaa adda addaa jira. Yoo rabbi jeetti dhufma. Mee reefuu nashiidaa mataa kiyyaatiin qabaanan jettee turte. Maali nashiidaa artistii ta'uu barbaadda? Mee nashiidaa ta'e nu dhageessi. Hayyee. Allahu Allahu Rabbi yaa samadu. Allahu Allahu Rabbi yaa samadu. Nageessi har'aanii ta'oo caqoomnaanii. Alhamdulillahi. Allahu Allahu Rabbi yaa samadu. Allahu Allahu Rabbi yaa samadu. Nageessi har'aanii ta'oo carroomnaanii. Alhamdulillahi. Bismillaahin jalqaba dura maqaa Rabbii olaana. Bismillaahin jalqaba dura maqaa Rabbii olaana. Baatii kabajamtu baatii araaramaa ahlan baga geessan hundi tumatti. Bareettiin isiniin gahe kan isiniin gahe. Baatii kabajaa fi baatii tan jaalalaa. Baatii riskiidhaa fi baatii milkiidhaa. Baatii 8 ulaan jannataa ittiin maraati. Baatii ulaa sheexaanaa fi ulaan azaabaa ittiin cufamtu. Baatii khairii fi baatii zikriidhaa. Baatii qur'aanaa baatii zikrii. Baatii qur'aanaa baatii zikriidhaa bakka isin janna. Ahlan yaa Ramadaan. Marhaban yaa Ramadaan. Baganuu dhuftee jennee simanna. Baatii khairii baatii tokkummaa baatii jaalala baatii riskiidhaa ulaan jannataa ta'ittiin banamtu halkan leelatul qadrii kan tokko jira halkan kuma caalu kan tokko jira kan du'aa nati kadhattu zaaba hunda si lakkaawamtu baatii kanarraa rabbiin milkeessi kanneen si kadhanna. Halkan tokkichaan halkan kuma caalu halkan tokkichaan hanga amma 88 kan izaabamu waa'ee kanarraa rabbiin waa kan janneet kadhanna jedhe. Waan bareedaa dhagaa. Nashiidaa bareedaa qabdaa sagaleellee bareedduu qabdaa. Ija tana maal taatee sukkubee yeroo booda akkana taatee moo uumamaa maalimee waa'ee fayyaa keetii irraa nu himi? Ijji uumaadha lakki. Uumaadha. Yeroo meeqa Finfinnee dhaqee hin ture. Finfinnee dhaqee qaamoleen garaagaraa akkasii gargaarra waan hundaan ijummaan si baalan addaani. Kun dhaqee amata 7 kana ture. Kun dhaqee wantaan anjaanii ijjite hiddaatitu rakkina qabaa. Kanaafuu
intaatuu naan jedhani. Qaanis calma jeetumaan rabbiyyoo na fayyise jee du'aa magaalaa hojjetaa. Rabbi si haa fayyadu sunillee du'aa isii goona. Amiin. Mee amma maali yaadne namoonni garaagaraa amma viidiyoo kana arku maal akkasi gargaaru fayyadamuu maal yaadde fuula dura yaadne maal karoora maal qabda? Amma fuula duraaf gara nashiidaa kanatti hojjechaa hin jira. Ammas kuma waa'ee akkuma isin jeessanitti waa'ee ulaa galaanattis waanta niin qaba kan hin qopheesse. Sanattis yoo rabbi gadiin isa waan ta'eef hanqina baajataa waan xiqqisa jiruuf kan irratti yoo na deeggaruu barbaaddanis akkanumatti nu gargaaruu dandeessan karaa tiktook kiyyaa yuutuuba kiyyaatiinis fooloo laayik sheer godhuu dandeessanii jira. Kan irrattis tiktookii maallaqa jechuun nama istiidiyoo sirraa kafalee sirbaas ta'ee nashiidaa kana akka baastuuf nama si gargaaru nama hanqa maallaqa istiidiyootti kafaltee daleeduu dhabde nama si gargaaru barbaada. Nama si gargaaru fedha. Namni si harkachuu danda'u maaliin si harkachuu? Bilbila kiyya kana. Meettiin. Duwwaa 977 92 duwwaa 3 2 jechuudha. Warreen ammoo saafariikoom malee hin qabneef duwwaa 7 5 9 4 bitanii kan harkatanii jiran kanuma jechuudha. Akkasumattis waa'ee kanarrattis akkan harkatanii jiran. Mee galaana diimaa irrattis wayiin qabaanan jette? Maal qabdu? Galaana diimaa irratti kan hin qabdu akkasumas ni jira. Misooma hanqaa misooma wayyaa misooma biyyatti guddisa haa guddatu biyyi teenya galaana diimaa bitiin qabaanne biyya hin jedhamtu aduwaa lammaffaa abbaayyaa seebbisne yaa guddicha biyyatti abbaayyaa seebbisne aduwaa sadaffaa galaana diimaas ni harkatti biyyi teenya hin dagatamu seenaadha irraa qabdi seenaan si bal'aadha yommuu hin dagatamu garuu walii galuutu wayya tokkummaadhaa waa hundaa cimsaa tokkummaa hin qabne hin jiraattu walii galan nalaa galanii tokkummaa cimsa walii galan nalaa galanii akkasi malee biyyi teenya misooma guddina irra jirti akkasi malee guddachuu qabdi akkas. Waan bareedaadha. Dandeettii ajaa'ibaati qabdaa, fedhii guutuu qabdaa. Hordoftoota keenya akka agartanitti taajuun qaroo dhabeessa ta'us dargaggeessaa barnoota isaa barachuu jira. Walaloo barreessuun jadaloo uumuudhaan aartii keessattis gumaacha mataa isaa taasisuudhaaf hanga humna isaa tattaafachaati jira. Rakkoo diinagdeeti qaba. Rakkoo diinagdee jechuun nama istiidiyoo irraa kafalee sirba isaa kana yookaan yaada isaa kana dhugoomsuuf ummata bal'aa bira akka ga'uuf yaada isaa kana deeggarsa yookaan ispoonsara qaama isa taasisuu barbaada jechuudha. Kanaafuu lakkoofsa bilbila isaa jala kanarratti isinii barreessine kanaan namoonni isa qunnamuu barbaadan ni dandeessanii nutillee asitti dhuftee dandeettitee yaada kee waan nu qooddeef guddisinetti si galatoomfannaa. Maaliin gargar baana mee dhumarratti maal loo afeerta? Nashiiduma namaa takka. Hayyee dhuftee baatee Ramadaan ta'ansu jira. Ni dandeessa. Dhuftee baatee Ramadaan diinii wal jaalatanii hawalloolee soofii gaafatanii. Dhuftee baatee Ramadaan diinii wal jaalatanii hawalloolee soofii gaafatanii. Yaa Rabbi sitti lallaba. Hiyyeessa kee kufaasiitu qaba. Si malee eenyu gargaarsa qaba. Ilmataa koolata baasii. Dhuftee baatee Ramadaan diinii wal gaafatanii. Hawalloolee soofii gaafatanii. Cubbuudhaan guutamee isaadha malee. Abbaan haqaan deemu jiru si malee. Sinalanii fannu waa takkan. Tumsan qabnu yaa gooftaa Rabbii jabaa si malee. Taansee. Hayyee. Yaa kanaaf dirmatu gaafaan koo baafee. Yaa qabii harka koo yooniin ani kufe.
Gaafa jibbee namni hunda sana cufe si qofaaf diintoo rahmaa sittiin dhufe. Allah gaarii rahmaan rahiim yaa baarii. Allah wahunda tolcha harja mootii tokkicha. Shakaratiin si faarsaa imimaanis na hudee islaama ta'uu kiyyaa. Ogumanii yaadadha. Kabajamtoota hordoftoota keenya egaa akka agartanitti Taajuu Ahmad dandeettii isaa kana fakkaata. Dandeettii isaa kun akka qancaree nafne deeggarree tumsa taasisnee fi uummata bal'aa biraa haa taasisnu. Uummata biraan geenyee fi hojiilee isaa fuula dura akka hojjetuuf ka'umsa wanni inni barbaadu. Kanaaf ispoonsara qaamni taasisuu dandeessaniif warri deeggarsa godhuu fi barbaadan Taajuu harkachuu ni dandeessanii. Nuti illee egaa nu bira dhuftee yaada kee waan nu qooddeef dandeettii kana uummata biraan waan nu geesseef guddisnee si galatoomfannaa. Fayyaa dahii jabaadhu jajjabaadhu rabbi si haa milkeessu jenna. Hayyaa amiin amiin amiin. Galatooma. Hayyee.